balballi keenya yoomu bana sanatti deebbilaanneerra. Mootummichi nu kadhate rakkoon Oromoo keessaa akka rakkoo gama Tigraay hin laaffattuufi. Kanaaf bakka nuti argamne warri qaama sadaffaa jechaa turre argametti hin argamne. Kanaafuu nagaanis ni injifanna, lolaanis ni injifanna. Bakka sanatti hin argamne. Borus yoo jiraate hin sodaannu nuti. Haqa san harkaa qabna. Isaaniif aangoo barcuma siyaasaa dachaa Oromiyaa Oromoof dabarsanii kennuun hadhooftu kokkee kana gadi hin buusuufi. Rakkoon gama Tigraay achi bahaa. Rakkoo sekiyuriitiiti. Rakkoon Oromiyaa keessa jirtu handhuura biyyittii impaayerittiiti. Marrummaantu diigamuuf ta'a. Nagaan furamuunsaa ni ulfaata. Bakka haqnii fi dhugaan jirutti. Gala kanaaf qabnu isinitti himaa oduu kan isinitti himu Shamsu Bashirii. Qabsaa fi wallisaan Oromoo beekamaan Zariin Wadaajoo reeffi isaa ganamaadhaa gara biyya abbaa isaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti galfamee jira. Reeffi artistii gameessaa Zariin Wadaajoo wayitaa buufata xiyyaaraa Boolee ga'u pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee qaamolee mootummaa federaalaa, abbootii amantaa fi artistootaan simatameeti jira. Artistii Zariin Wadaajoo aartii Oromoo keessatti hangafummaan kan eeramu hoggaa ta'u walleelee qabsoo isaatiin bara sirna nugusaa irraa jalqabee walakkaa jaarraa tokko oliif wallee qabsoo sirbuudhaan uummata Oromootiif sagalee ta'aa nama ture. Sirboota isaatis aadaa, seenaa fi sirboota jaalalaa sirbuun onnee uummata Oromoo keessa seenuu danda'eeti jira. Kana malees uummanni Oromoo cunqursaa ture jalaa akka ba'uuf sirboota qabsootiin kakaasaati ture. Artistii Zariin Wadaajoo dhibee isaa irraa bubbuleen biyya Hindiyaatti yaalamaa turus lubbuun dabarteeti jirti. Sirna simannaa reefka isaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee dirree xayyaaraa Boolee kanarrattis hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawit Ibsaa, pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, ministeera aadaa fi ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa, ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoo dabalatee keessummoonni biraa hedduun argamaniiti jiran. Reeffi isaas karaa magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsaa magaalaa Burraayitti kan geeffame hoggaa ta'u sirna awwaalcha isaa boruu magaalaa Finfinnee Bataskaanaa Kaateediraal Sillaaseetti akka raawwatu koreen dhimmichaaf hundaa'e ibseeti jira. Mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa jidduutti godhamuuf boqonnaadha jedhan jiraattonni lixa Oromiyaa. Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti mariin Tanzaaniyaa Odola Zanzibar irratti hanga xumura jahanatti akka gaggeeffamu ibsamee jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Alii dilbata dabree Eebila 23 bara 2023 mootummaan isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbachuu isaaniitiin wal qabate ibsaas kan baase waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiin kun nageenya buusuuf murteessaa ta'uu himeeti jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa bakka buutonni isaanii marii kanarratti hirmaatan gara Tanzaaniyaatti qajeeluu isaanii kaleessa dubbachuun isaanii yaadatama. Murtee qaamoleen lamaan kun marii nagaa gaggeessuuf taasisan irratti meerri jiru maal fakkaata kan jiru hubachuuf BBC'n jiraattota lixa Oromiyaa tokko tokko dubbisuun akka gabaasetti jiraataan godina Horree Guduruu Wallaggaa tokko uummanni baay'ee gammadeeti jira jechuun dubbate. Uummanni dararamee jira, buqqee jira, kanaaf mootummaan kara kanatti dhufuu fi woboonis kana fudhachuu isaatis hoggaa dhageenyu dhugaadhaan seenee baay'ee gammanne jee. Maatii awwaallachuu dadhabuu, qabeenya ofitti fayyadamuu dhabuu fi ba'anii galuuf sodaachuu dabalatee uummanni rakkoo cimaa keessa ture jee jiraataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shawamboo kun uummanni kanarraa aara galfachuu danda'u isaatti gammadeeti jira jechuunis dubbate jiraataan kun. Akka araarri kun milkaa'uufis kadhannaa keenyaan duuba dhaabbannaasi jee kutaalee godina Horroo Guduruu Wallaggatti haleellaa yeroo adda addaatti raawwachaa tureef mootummaan Itoophiyaa hidhattoota waboo himachaa turuun isaa ni beekama. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gama isaatiin kennuun anaa miti jechuudhaan waakkachaa ture. Uummanni naannichaa qe'ee irraa buqqaa dararamaa fi rakkoo adda addaaf saaxilamaa ture. Waltajjii argate hundatti daraanuu faraarama jechuun qaamota lamaan gaafachaa akka ture jiraataan magaalaa Shaambuu kun himeeti jira. Marii kana booda qaamni lamaanuu nagaa buusanii namnis hojii isaatti gara qe'ee isaatti deebi'ee abdii jiru qabaa jee jiraataan kun gama biraatiin BBC'n jiraattuu magaalaa Naqamtee akka dubbisuun akka gabaasetti waliigalteen kun yaada gaarii ta'uu isaa ibsuun gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo yeroodhaaf tureefis deebii kan kennu ta'uu akka qabu ibsiteeti jirti. Mariin kun marii dhugaa akka isa kana duraa gowwoomsa yoo hin taane gammachuutu nutti dhagama jette. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'urraa lubbuun namaa dabrurraa nagaa yoo jiraate akka ishee gammachiisu simteeti jirti. Waldhabdeen kun yoo qaama lamaan kana jidduutti uumame waraanni mootummaa aarii woboo dhufee asitti si ajjeesee si bira darba kan jettu jiraattuun kun araarri woboo sabni aara galfate jechuun ibsiteeti jirti. Dabaluunis araara callisee osoo hin taane fedhii waraana bilisummaa Oromoo yoo galma ga'eedha uummanni keenya kan gammadu jetti. Gaafiin abbaa biyyummaa woboo biraa dhufaa ture mirkanaa'uun isaa fedhii Oromoo hundaati jettee akka yaadduu siman araara kanaan sun dhugoomfamuu akka qabus yaada qabdu ibsiteeti jirti. Abaa woboon ergaa addi bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa gara biyyatti galee gara qabsoo nagaatti deebi'uuf mootummaa irraa amantaa hin arganne jechuun paartii duraan jalatti beekamu adda bilisummaa Oromoo irraa adda ba'uun bosonatti hafee mootummaa Itoophiyaa waliin wal waraanaati ture.
waggaa afur duraa irra caalaa kibbaa fi lixa Oromiyaa keessa socho'aa kan ture humni waraana bilisummaa Oromoo kun dhiyeenya kana garuu gara godinaalee Oromiyaa kaanittis babal'achuun mootummaa waliin wal waraanaati jira. Itoophiyaan bara 2022tti waraanaaf doolaara biliyoona takka baasuun isii dhagame. Odeeffannoon dhaabbanni qorannoo nageenya idil addunyaa biyya Siwiidinitti argamu baasee akka mul'isutti Itoophiyaan bara 2022 waraanaaf doolaara biliyoona tokko ol baaseeti jirti jira. Kunis kan bara dabree walii wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbentaa 88 dabaluu isaa dhaabbatichi beeksiseeti jira. Akka dhaabbatichi jedhutti daballiin kun waraana biyya keessaa biyyattii bara dabree humnoota Tigraay waliin taasifteen kan wal qabatedha jee. Walumaa galatti baasii waraanaa bara dabree addunyaa irraa isa olaanaa ta'uu kan agarsiise dhaabbatichi waggoota 8 dabran keessatti baasii waraanaa biyyoota kanaa walitti aansuun parsantii 3.7 dabaluu agarsiiseeti jira. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni sadeen baasii waraanaa olaanaa qaban Ameerikaa, Chaayinaa fi Raashiyaa ta'uu kan ibse dhaabbatichi kun baasii biyyoota sadeen kanaa waliigala biyyoota addunyaa keessaa dhibbantaa 56 akka uwwisuus ibseeti jira. Akka qorannoon dhaabbatichaa agarsiisutti waggoota 8 dabran keessatti biyyoonni Awurooppaa baasii waraanaa isaanii baay'inaan kan dabalan yoo ta'u dhibbantaa 13 dabaluu mul'iseeti jira. Qorataan olaanaan dhaabbatichaa Naantayaan waggoota dhiyoo asitti baasii waraanaa sadarkaa idil addunyaatti dabaluu isaa mallattoo tasgabbii dhabuu addunyaati jee. Suudaanitti gartuulee wal waraanaa jiran lama dhukaasa dhaabuuf waliigaluun dhagame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan akka jedhanitti Suudaanitti gartuulee waraanaa kibxata halkan walakkaa irraa kaasee dhukaasa dhaabuuf waliigalaniiti jiranii jee. Ji'a kana keessa walitti bu'iinsi erga eegalamee si'a sadiif dhukaasni dhaabbachuun labsamullee sadeen keessaa tokkolleen hojiitti osoo hin hiikamin hafe. Antoonii Bilinkan akka jedhanitti waraannii fi humni dafee dhaqqabaa Suudaan RSF dhukaasa dhaabuuf marii guyyoota lamaaf geggeeffame booda walii galanii jiran. Eebila 15 bara 2023 waraana Suudaanitti eegale keessatti yoo xiqqaate namoonni 400 ajjeefamaniiti jiran. Gartuuleen wal waraanan lachuu kophaa isaaniitti dhukaasa akka dhaaban beeksisaniiti jiran. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Guterres lolli Suudaan keessatti deemaa jiru balaa hamtuun naannoo gaafa Afrikaa fi sanirraas dabree biyyoota biroo dhaqqabuu qabaata jechuun akeekkachiisan. Waraanni biyyattii keessatti erga eegalamee jiraattonni magaalaa guddoo Suudaan waraanaan sodaataa turan mana isaanii akka turanitti itti himamaati ture. Jiraattonni magaalattii muddama keessa turan soorataa fi bishaan dhabanii rakkachaa akka jiranis beekameeti jira. Haliilaan boombii bu'uuraalee misoomaa ijoo kan akka ujummoo bishaanii miidhuun namoonni muraasni laga Naayil akka dhugan dirqisiiseeti jira. Dhukaasni dhaabbachuun namoonni nagaa magaalaa Kaartum akka gadhiisan kan rabanaa fi ijaan xiinxaltoonni siyaasaa tokko mootummoonni biyyoota alaa lammiilee isaanii Suudaan keessaa baafachuu erga eegalanis bubbulaniiti jiran. Lolli wirtuu Kaartum iddoo qubsumni uummataa itti heddummaatti hammaachuu wal qabate biyyoonni garaagaraa dippiloomaatota fi namoota siivilii Suudaan keessaa baasuuf sardamaatti turan. Antoonii Bilinkan wiixata kaleessaa ganama akka himanitti konkolaataa muraasaan namoota magaalicha keessaa baasuuf wayita yaalametti saamichi irratti dhaqqabeeti jira jedhan. Ameerikaan hojii dippiloomaasii biyyattii keessatti hojjettu deebitee eegaluuf akka yaada qabdu himuun haalli Suudaan keessa jiru garuu baay'ee rakkisaadha jechuun ibsite. Lammiilee Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Kaartum keessa jiraatan sababa lola geggeeffamaa jiruun miidhaan ulfaataan irra gahaa jiraachuu himan. Lolli waliinii humnoota nageenyaa Suudaan gidduutti geggeeffamuu eegale har'a guyyaa 10ffaa isaa lakkoofsiseeti jira. Lolichaanis humni addaa Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaaloon hoogganamuu fi raayyaa ittisa biyyaa Suudaan kan Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraaniin durfamu gidduutti guyyaa 10f itti fufee geggeeffamaati jira. Sababa kanarraa ka'uun lammiilee Itoophiyaa manneen keessatti boombii xiyyaarri darbachaa tureen dhumanii fi kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e akka jiran lammiileen kanneen himaniiti jiran. Akka dhalataan Oromoo biyya Suudaan magaalaa Kaartum baarii jiraatu tokko BBS itti himetti lammiilee Itoophiyaa lolaa geggeeffamaa jiru gidduutti dhumatan caalaa kanneen gara itti socho'an dhabanii beelaaf dheebuun dararamaa jiraniitu baay'eedha jee. Dabalataanis biyyoonni biraa kanneen lammiileen isaanii Suudaan keessatti sababa lolaatiin danqaman karaa imbaasota isaaniitiin biyyattii keessaa baasaa jiraachuu dhime. Garuu lammiileen Itoophiyaa hanga ammaatti mootummaa isaaniif dirmatee rakkoo kana keessaa isaan baasuu hin arganne jee. Durbaanuu magaalaa Kaartum keessatti sababa xalayaa eenyummaa wajjin wal qabatee lammiileen Itoophiyaa 2000 caalan mana hidhaa magaalattii keessatti ugguramanii kan jiran hoggaa ta'u amma yeroo lolli hammaatee kanneen duraan ala jiran rakkoof saaxilaman kanatti isaan maal keessa akka jiran quba hin qabnu jee. Dhumarratti uummanni Oromoo idil addunyaa irra jiru haala hamaa lammiilee Itoophiyaa Suudaan keessatti danqamanii jiranii akka furmaata argatuuf sagalee nuuf ta'a jechuunis gaafateeti jira. Suudaan keessaa naannoo Baarii jiran Baarii kan jedhamu. Rakkoon harkaan qabe rakkoo eeguun nutti jira, qoonqoon nutti jira, biyyee wanti barbaadutti akkasitti baay'ee uummanni ijoollee Itoophiyaadhaa baay'ee rakkachaa jiranii bishaan hin qabanii irra torban lama ta'eera. Kaarabaan irratti hin jiru. Akkasitti mana keessatti dheebuudhaan beelaan dhumachaa jira jechuudha. Wanti bitatanii nyaatan hin jiru. Gabbaanii akka waa bitan hin qabnu jechaadha. Ijoolleen Itoophiyaa ijoollumti keenya ijoolleen Oromoodhaa kan du'an nam lama mana keessatti dhumatanidha. Boombiin xiyyaaraan gadi gadhiifnaan dhufee mana keessatti manumaa walitti rukute. Kanaaf uummanni Itoophiyaadhaa harka banee karaa nu bananii akka as keessaallee akka ittiin nu baasan nu hafalanuu isiniin jedha. Nu qofa yoo odoon ta'ini uummatumti Suudaanii baay'ee rakkatanii jiranii waan nyaatan hin qaban isaanillee kunoo suuqiin barbadaa'ee jira bakki waa bitatanii nyaatan hundumtuu barbadaa'ee jira baay'ee rakkataa jirra jechuudha. Kanaafuu karaan nu banamee akka uummatuma jiraatiyyuu akka harka bananii fudhatanuun isiniin jedha. Uummanni Suudaanii nama gaarii turanii
nyaachisaa turanii nu obasaa turanii du'a keenya awwaalaa turanii kanaafuu isaanumaa yoo harka bananii akka fudhatanuun isin